Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Kan obboleessa keessan abdiidha. Obboloonni har'a haaraa nu gidduudhaatti dabalamtan. Gooftaan baga isin gargaaree dhuftanii. Kun garee waliin dubbiidha. Kan waasaappii. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan ulfaate ta'u. Waaqayyo nu gargaaree yeroo muraasaas bifa addaatiin nu gidduutti hojjetaa nu jajjabeessaa jira akkuma isa durii caalatti iyyuu. Sagalee waaqayyootu naaf kenname har'a tajaajiluudhaafi. Garuu keessa koo kadhannaa waan tureefan kadhannaadhaan dursee seeneyyuu ammas immoo yeroo gabaabduun qaba. Yeroo gabaabduu kana keessatti sagalee waaqayyoo wanta muraasa gara jalqabaa yaada koo keessa jiru isinitti taasiseen tarii yeroo biraatti deebinee wajjin hirmaachuu dandeenya maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Akkuma nama kamiyyuu jireenya koo keessatti kutaawwan ani lallabuu jaalladhu barsiisuu jaalladhu garaan qaba. Kutaawwan ani barsiisuu hin barbaanne barachuus hin barbaanne garaa garaan qaba. Kutaawwan tokko tokko immoo yeroo akkanaa lallabamuu qaba, yeroo akkanaa barsiifamuu qaba malee yeroo akkanaatiif hin ta'u jedhee kan nan beeku jira. Hunda'uun namoonni yoo isaan barsiisan yoo isaan wannoo jedhan kana namni wallaale jira maaliif barbaachise kana kutaa kana lallabuun tajaajiluun kun barumsa cuuphaa irratti fayyii barannee barumsa fayyinaa barumsa hordoffee duuka bu'ummaa amantii cimsannaa kana irratti baratamaa kuni fayyii jedhee yeroo namoota taajjabu iyyuu jira jechuudha. Yeroo namoonni waaqayyo akkas jedha yookiin akkana jedha yookiin kutaa sana keessaa barsiisa yookiin wannoo jedhanii kuni wanta elementarii wanta gara jalqabaa manaa har'a malee ittiin jajjabeessuudhaaf tajaajilanidha. Fayyii jedhee kutaan ayyaadu jira. Kutaan immoo kutaa kana bakka hin hubadhu, kutaa kana naaf hin galu, yoo namni inni barsiises naaf hin galu, yoo nufi kooti baradhes qo'adhes naaf hin galu, yoo waaqayyoomte naaf ibse malee kanaaf kutaa kana tajaajiluu hin barbaadu. Kunis immoo wanta kana yookiin sana jedhee qabatamaan taane tokko milaamilti akkas jechuu barbaade ta'innaa akkas ta'innaa yookiin akkanaa jedhee kutaawwan ani tajaajiluu hin barbaanne tokko tokko jira jechuudha. Baruun koo guutuu tajaajiluu kan hin barbaanne bakka otoo naaf galeedhuma kutaa kana bichaa naaf galeedhuma qofa otoo hin jiraadhe jedhee kan nama kutaawwan adda addaa jira jechuudha. Har'a garuu otoo hin jaalatin torban darbee keessa kutaawwan kana keessa deemeen ilaalaa ture waaqayyo yaada koo keessa kaa'aa ture. Yeroo darbe kutaawwan si'a sadii kan ta'u walitti dachaanee hin xumurree otoo hin xumurin dhiibne garuu waa'ee ifaa si'a sadii kan ta'u ilaalaa turre waliin waaqayyo nu gargaaree isayyuu hin xumurre. Ani yaada koo keessa kan jiru isa itti fufee barsiisuu carraan argadhetti amma gaa waaqayyo nu gargaaree garee kana carraa argachuu dadhabaa irraa jechuudha. Tajaajilaaf waaqayyo namoota baay'ee nuuf kenne. Si'a sadii guutuu namoota waaqayyoo otoo dhaabatanii na eeganiin ani si'a sadii guutuu fudhadhee barsiisaa waan tureef ammayyoo otoo hin xumure waan dhiiseef yaada koo keessa kan jiru isa ture. Garuu waaqayyoo torban darbe keessaa macaafota nani keessaa tajaajiluu hin barbaanneef ergaawwan ani baay'ee elementariidha yeroo yaada koo keessa kaa'aa ture. Soosawii kanaatiif har'a warri kooree wanta tajaajilanaaf kennitaniif gooftaan sanaa eebbisuu kutaa sanarraan dubbisee akkuma yaada koo keessa jirutti haasa'a jechuudha. Kutaan boqonnaa ani kan inni keessaa xiyyeeffannaan koo mul'ata Yohaannisii keessaa garuu dura buufanni koo kan inni jiru macaafa Isaayaas raajichaa keessa jira jechuudha. Macaafa Isaayaas raajichaa keessaa boqonnaa 49 fi 43 dubbisaa. Boqonnaa 49 macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 14 kaasee amma 16 kan jiru yookiin isin itti fuftanii yoo dubbifattan baay'ee gaariidha. Akkasuma immoo boqonnaa 43 lakkoofsa 1 irra kan jiru dubbiseen macaafa mul'ata Yohaannis keessaa daqiiqaa yoo arganne dhaqnee wajjin ilaallaa jechuudha. Na baay'ee na dinqaanayyuu. Ani yeroo namoonni kutaa kana lallaban tajaajila yookiin garaagaraa waan akkanaa tajaajilanii kana namni wallaalee jiraan jedha jechuudha. Garuu yeroo waaqayyo yaada keessan keessa kaa'u namni wallaalee jiraan jedhamu jechuudha. Waan baay'ee kan nuti bira hin geenye baay'ee kan nuti hubanne baay'ee kan nuti hin yaadne kan nuti irraa kaanne baay'ee nu yaadachiisa.
boqonnaa 49 baafattaniitu yaada warri tarii carraa argattanii wajjin buutanii lakkoofsa 14 akkas jedha. Xiyoon garuu Waaqayyo na dagateeraa gooftaan na irraanfateera hin jette. 15 Waaqayyo immoo haati mucaa ishee isa harma hodhu irraanfachuu dandeessii? Mucaa ishee isa ofiif deesse hinoo ture utuma isheen isa irraanfatteeyyuu ani matumaa isin irraanfadhu. Irra deebi'een dubbisa. Boqonnaa 49 Isaayaas lakkoofsa 14. Waaqayyo na gateera. Gooftaan koo na irraanfateera. Eenyutu akkas jedhaa? Xiyoon. Waaqayyo immoo maal jedha? Haati mucaa ishee isa harma hodhu irraanfachuu dandeessii? Nama hundumaafuu deebinsaa lakki. Harma hodha waan ta'eef hin irraanfattu. Inni kan biraa hoo? Mucaa ishee isa deesseef isa ofii ishii deesseef hinoo ture? Hinooti moo noota? Isa harma hodhu otoo hin ta'in haati mucaa isheetiif hinooti moo hinootu? Oo agarsiisu jechuudha. Hinootiif. Ootuma immoo ishii mucaa ishii dagatteeyyuu yookiin irraanfatteeyyuu Waaqayyotu jechaa jira. Ani matumaa isin irraanfadhu. Lakkoofsa 16. Akkan isin irraanfanne immoo kan na godhu maalidha? Kunoo ani barruu harka koo irratti si caaffadheera. Kellaan kee inni dhagaadhaan ijaarame yeroo hundumaa fuula koo dura jira. Akkan isin irraanfanne kan godhu maalidha? Ani barruu harka koo irratti si caaffadheera. Kellaan kee inni dhagaadhaan ijaarame immoo yeroo hundumaa na fuuldura jira. Boqonnaa 43 irraa maal jedhaa? Amma garuu yaa Yaaqoob, yaa Israa'el. Kana jechuun saba Israa'eliidha jechuudha. Yaaqoobis isuma jechuudha. Inni garasii Xiyoonis kanuma jechuudha. Yerusaalem. Yaa Yaaqoob, yaa Israa'el. Waaqayyo inni si uume, inni si tolches, ani si fureera hin sodaatin. Ati kan kooti jedhee maqaa keetiin si waameera. Bishaan keessa darbitaa hin sodaatini. Abidda keessa darbitaa hin sodaatini. Hin gubattuu hin sodaatini. Hin nyaatamtuu hin sodaatini. Ani sin fayyisaa, sin baasaa. Gadi fuuftanii yoo ilaaltan waa'ee Gibxii haasa'a. Waa'ee Kushii, waa'ee saba kan biraa yookiin Saabaa. Kanaaf kan kana fakkaatatti fuudhaa haasa. Inni boqonnaa 43 maal jedhaa? Waaqayyo saba isaa akka furuu dubbachuu isaati yookiin yaadachiisuu isaati. Inni boqonnaa 49 maal jedhaa? Waaqayyo Israa'eliin deebitee akka ijaaramtuuf dubbachuu isaa yookiin kakuu galuu isaati. Keessumatti immoo kakuun inni itti gale kakuu haadhaa fi ilmootiin. Akkuma haati ijoollee ishee jaallattu jedha mata dureen macaafa qulqulluu isa kan kooti. Waaqayyo saba isaa jaallachuu isaa agarsiisuudhaaf kana dubbatee jedha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaatu. Macaafa mul'ata Yohaannisii keessattidha kan inni qophaa'aa ture. Kana wajjin kan deemuudhaaf isa kanatti dursa naaf kenname. Kanaaf maalidhaa? Sabni kuni kutaa kana miti waan ta'eef ergaa isaa dubbadhee hin dhabu. Sabni kuni saba yeroo duraa yeroo Waaqayyo asiin baataa achiin baataa karaa raajotaa akkanatti jiraadhu asiin ba'ii achiin ba'ii asiin deemii achiin deemii jedhuuni karaa abbootaa yeroo gorsu karaa raajotaa yeroo gorsu karaa barsiisotaa yeroo gorsu karaa tajaajiltootaa yeroo gorsu waldaa yookiin saba dhaga'uun hin barbaanne ture. Waldaa yookiin saba dhaga'uun hin barbaanne abboomamuu hin barbaanne ture jechuudha. Naay hubadheeraa warra jedhu. Haay naaf galeeraa warra jedhu. Haay beekeeraa warra jedhu. Haay geessifadheeraa warra jedhu. Haay kanaan dura Musee fa'irraa seera garaagaraa fudhadheeraa warra jedhu. Seerri kan kooti warra jedhu. Abboonni seeraa kan kooti warra jedhu. Abboonni qomoo abboonni gosaa kan kooti warra jedhan. Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe warra jedhan. Waaqayyo biyya Gibxiitii cabsee nu baasee lafa onaa keessa nu gaggeesse biyya nu dhaalchise warra jedhan jechuudha. Wanta ittiin Waaqayyo jajatan guddaa kan qaban, kakuu Waaqayyo guddaa kan qaban, oolmaa Waaqayyo guddaa kan qaban, ayyaana Waaqayyo guddaa kan qaban, tajaajila guddaa kan qaban, sabni biyya lafaarraa maqaan isaanii dhaamnaan tan qaxaqqatee kan sodaatu.
ulfina amma kanaarra turan obboloota. Sabni amma deebi'ee galee wayyoolleen እግዚአብሔር ረስቶኛል kan jedhu jechuudha. Wayyoo naaf dhumate kan inni jedhu jechuudha. Jireenya keessan keessatti isin mudatee beektu baay'ee tajaajiltanii baay'ee dadhabdanii baay'ee waaqayyo isiniin hojjetee otoo mul'ata Yohaannis ittiin galiin ergaa koo dubbachuu kan mul'ata Yohaannis kutaawwan ani tajaajilamuu hin jaalanne keessaa isa tokkodha. Garuu keessa koo waan jiruuf waaqayyo natti kenneef tajaajiluun koo dirqama waan natti fakkaate nan tajaajila malee waan tokko aniyyuu itti naman hin beeku amma akkan tajaajilu jechuudha. Garuu ergaan isaa kutaa kanarra waan jiruuf baay'ee dadhabdanii baay'ee itti dhamaatanii baay'ee waaqayyo isiniin hojjete baay'ee isin gargaaree samii baatanii ol deemtanii waaqayyo harka irratti isin fudhatee isin wajjin dinqii hojjete namoonni harka irratti isin fudhatanii isin jaallatanii tajaajila keessan akka kan abdii kana jechuudha. Baay'ee jaallattu tajaajila kun hin beekaa. Baay'ee jaallattanii ol kaastanii na bohooksitanii na fuutanii qilleensa dana keessanii dhugumas immoo. Baay'ee waaqayyo isinii wajjin hojjetee kakuu isinii wajjin galee inda'uun namni hundumtuu otoon akkuma isaatti akkuma ishiitti kakuu qabaadhe otoo waaqayyo yeroo hundumaa waldaan dhaadhan ol isin kaasee isinitti dubbate yeroo isin lafa onaa keessa deemtan isin gargaare yeroo isin qoramtan karaa sana isin baasee isin gargaare waan tokko rakkina waan jedhamu otoon argin waggaa 40 lafa onaa keessa isaan geggeesse yoo isaan yaa waaqayyo biddeena dhabne jedhan maannaa waaqarraa isaan harcaase hamma funyaan isin ba'utti nyaadhaa jedhanii. Lakki inda'uun immoo maannan kun guyyaadhaan nutti ammaatte abboo har'aa boreen shiroo nyaadhaa warri kaan shiroo dhabee shiroo gaafata. Nuti immoo har'aa boreen shiroo nyaadhaa shiroon mataa koo keessan forforii na baafte immoo gaafa nuti jennu. Kun immoo dimbirriqqee waan akka foonii kana immoo maal jedhu biyyatti ishee akka foonii kan foon fakkeessanii nyaatan tokko ishee kana immoo fataa godhaati immoo amma funyaan isin ba'utti immoo nyaadhaa. Ginii kan boruu kan iftaanii yaadda inaan dhiphatinaan sodaatinaan naan kan boruuf kan iftaanii immoo meeqoo isti shawwannee laallaa. Jarrishiin kun boru yeroo agabu ooltu da'uun anirra darbee waa harkaan qabachuun qabannaa an akka raamoo jalaa godhe dinqiidhaaf ta'an biraati meeqan isaan geggeesse isaanii wajjin ta'ee sabni lafa irra hundumtuu maqaa isaanii baree addunyaan kun Ameerikaa jennaan akkuma taqan maqaan isaa raafamtu Israa'el jennaan sabni biyya lafarraa kan naasuun isa qabatu maqaa guddaa amma kanaa qabaate abdiin dhufe jennaan tajaajiltoonni hundumtuu kan raafaman fakkeenya kan jechaa jira. Anayyuu na raasu malee maal raafamu isaanii. Kan raafaman raajine beduu dhufeenyaan lafatti kun kan raafamu magaalaan kan raafamu sabni akka kanatti kan ol fuudhee isaan baatu kan isaan jaallatu kan barzideetiin isaanii maaliin isaanii otoo hin kabajamin biran darbineef argitanii obboloota namoota ulfina amma kanaa qabantu guyyaa gaaf tokko iddoo ga'an waaqayyo iddoodha isaan ga'e waaqayyo isaan guuttachiise firii biyya sanaa isaan nyaachise. Diinota isaanii waan jedhamu isaan irraa xarage tasgabbii argatan nagaa argatan wanti lola jedhamu naannoo isaanii keessaa bade kan jiraatan obboloota isaanii gidduudha bitaan mirgaan daangan isaanii obboloota isaaniitiin jira fataa jedhanii jireenya isaanii taragaagga'anii jiraatanii yeroo jedhanii as ilaaluu achi ilaalutti deebi'an. Istii karaa kana tuqnee ilaallatti deebi'an. Sana booda waaqayyo tuttuqanii namoota isaan aarsan tuttuqanii namoota isaan laalan tuttuqanii namoota isaan nuffisiisan isaan rom'isiisan isaanitti kenna. Namoota yeroo hundumaa waaqayyo wajjin akka isaan walitti bu'an isaan godhan isaanitti kenna. Namoota hundumaa karaa hundumaa waaqayyo wajjin walitti buusee akka waaqayyo isaan adabuuf karaa isaanitti ta'an isaanitti kenna. Namoota qoraattii isaanitti ta'an isaan waraana isaan boochisan isaanitti kenna. Namoota yeroo isaan kakuu waaqayyoof yaada waaqayyoo irraa xiqqoo irraa fiiganii gaafa jedhan waaqayyo ittiin isaan adabu ulee dheekkamsaa isaanitti kenne gidduu isaanitti kenne kunis dadhabina mataa isaaniitiin gowwummaa mataa isaaniitiin waaqayyoon dhaga'uu dadhabina isaaniitiin. Namoota akkamiin isiniin jalqabni isaanii namoota waaqayyo lafa onaa keessaa baasee biyya garbummaa keessaa waggaa 400 guutuu zariin isaanii achitti kan raamma'an jalaa seenaa isaanii haaraa godhe kan kaase. Galaana diimaa fuulduraa kan iree Yordaanosiin fuulduraan kan iree lafa onaa keessa lafa onaa jechuun biyya ormaa jidduuyyuu jiraachuun nama rakkisaa isaan immoo lafa onaa keessa jiraatan. Lafa haati isaanii abbaan isaanii hin jirre. Lafa midhaan isaanii hin jirre horiin isaanii hin jirre. Sana keessatti saba sodaachisee ayyaana waaqayyootiin. Waaqayyo isaaniin fuuldura deema yeroo asiin rakkoon dhufe asiin ba'aa jedhaan. Yeroo asiin dhufe asiin yaa'aa jedhaan yeroo asiin ta'e asiin itti dhaqaa jedhaan waaqayyo akkanatti gaa'idii isaan godha bara jireenya isaanii. Haaleluyyaa.
saba ulfinamma kanaa ga'utu gaaf kaase waaqayyo dhaga'uu dide. Isaayyaas bira dhaquufan yeroo Isaayyaasitti himu dhaga'uu dide. Yeroo deebi'aa jedhuun dhaga'uu dide. Yeroo Ermiyaasidha kan arge keessattuu Ermiyaas booddarra jira. Ermiyaasidha kan arge ijaan kan arge dhiisaa yeroo jedhuun hin dide. Raajii waaqayyoo itti mee akkana siniin jedha waaqayyo yeroo jedhuun hin dide sabni kun. Hin dide dhaga'u. Hindee maa jechuu keeti jedhanii hin hidhuu, hin rakkisuu, hin gidirsuu, hin ari'atu nama waaqayyoota. Akkuma nuti waldaa keessa namoota baay'ee tokko keessa darbinee namoota deebi'aa lakkii gattaa, lakkii taragaaggaa, lakkii hin fiigin, lakkii gaa'ela kanatti hin fiigin, lakkii jireenya kanatti hin fiigin, lakkii feesbuukii kanatti hin fiigin namoota nuun jedhan akkuma nuti xireeffannee addeeffannu jechuudha. As gidduu jirtu ta'e hin beeku yeroo tokko garee faarfannaa tokko baay'een waaqayyo na gargaaree faarfannaa nan jaalladha. Baay'ee ulfina guddaan qabaa namoota faarfatan baay'ee natti tola. Keessi koo yeroo hundumaa faarfannaa malee hundaa'uun tajaajila irra faarfannaa na wayyaa'e. Innaa garee tokko walitti hin qabe ijoolleen waasappii kana waaqayyo si gargaareessite waan tokko hojjechuu dandeessaa nu gargaari ani dhufan as keessa jiraachuu dandeessanii. Jubaan guyyaa 2-3 yeroo itti lallabee waa'ee faarfannaa itti lallabu tokko leeftii qabatanii badan. Edda gaaf sanaatii haa illee naan jechuudhaaf ijaan jabaatan. Baay'ee aroonnu na jibban haa ta'u na sodaatan haa ta'u jechuudha. Namoota isin faarfataadha jettanii onlaayinii kana argitan muraasa isaanii jechuudha. Keessumattuu obboloota biyya arabaa. Innaa namoota nuti akka kanatti xireeffannu raajii kanatti akka kanatti xireeffatanii Ermiyaas argitaniittu bara jireenya isaa keessatti raajii bo'u mi'aana ba'a. Kan bo'u bakka yeroo hundumaa kan bo'u yeroo hundumaa kan gaddu badiisa isaanitti dhufe irraa yoo itti kan hin deebine wanjoo morma isaatti baatee waaqayyo akkana godha wanjoon kun hin cabu wanjoo sibiilati waaqayyo wanjoo sibiilaa sinirra kaa'a yeroo jedhan lakki nutoo raajii kan biraa bukkeedhaa qabna kottu raajii eebelu kottu paastar eebelu ati immoo ergaa tokkosti nuu jedhe haay waaqayyo waggaa 2 keessatti sinirraa cabsa jedheen immoo raajii kan biraa kan isaanii raajuu kan dhaga'an kan deebi'iin barbaanne saba kanaa. Kana booddee kitis jennaan dhaqanii itti galan boojutti. Kitis jennaan dhaqanii gadi bu'an. Tajaajila isaaniirraa gadi bu'an. Namni ameen jechuun ni dide. Namni akka duraa koomentii kennuuf dide. Namni bareedduu koo bareedaa koo namni ebeluu koo jechuun hin dide. Namni quba isaan dhabe. Gadi gidiran hin galla waggaa 2 jedhan ta'uu dide. Waggaan 3 hin darbe 12 hin darbe. Indaganaa gaafa namni hundumtuu isaan xireeffate. Gaafa profaayilii isaanii gaddatti geeddaratanii gaafa feesbuukii isaanii sana hundumaa isa kanaan duratti agarsiifatanii maal turanii barzideessi isaanii maalii kabajan hundumaa piikcharii isaa balleessanii gaafa wanti hundumtuu wanti qabatan dhabee namni haa illee jedhuun illee dhabee namni jabaadhu waggaa 2 qofatu si hafe jedhuun dhabee raajiin sobaan innaa duraatti buufaa ture irraa garagalee gaafa jedhu. Isinis isaa wajjin kan qabame kan wajjin qalame kan dhumu kan dhume gaafa kan badu kan bade. Jireenyi isaanii waaqolee achirraa iddoo duraan kaatanirra ulfina duraan kaatanirra tajaajila duraan qabanirra ayyaana duraan qabanirra dibata duraan qabanirra geessanii daaraa keessatti gaafatan darbatan daaraa mataatti hirrifachuutti gaafa ka'an harka namaa harka warra baabiloon eegutti gaafa ka'an. Hinda'umnutu isaanirra qulqulluudha kanaaf asitti nu hambise ta'a waaqayyo inni abbaan tokko nu biraa kufu abbaan tokko nu biraa daaru nu biraa wannoo jedhu numa wayya ta'uu hin didu kanaaf waaqayyo ana wannoo godhee isa sana immoo akkasitti adabe yeroo jennu warra Yihudaas isinis ikkoo kakuu kootifan dhaabee isin jabeesse malee warra Israa'el irratti kan caaltan taatanii miti jedhee waaqayyo darbatee isaan biyyaa isaan gad darbatu. Achi daaraa isaanii sukkumuu yeroo jalqabanii indaganaa እግዚአብሔርን አስታወሱ እንደገና waaqayyoon yaadatan amma kan isin taasau barbaade shi kana indagana waaqayyoon yaadadha jireenyi keessan kanaan dura yookiin waaqayyo dhaga'uu keessaniin yookiin diinan yookiin kan biraatiin dhaga'uu dhabuu keessaniin tajaajila duratti jirtanirraa ayyaana duratti jirtanirraa ulfina duratti jirtanirraa gaarummaa jiratti jirtanirraa galateeffannaa duratti jirtanirraa waaqayyo jireenya keessan hojjechuu gaa'ela keessan hojjechuu ijoollee keessan maatii keessan nagaatti eeguu gargaaramuu duratti jirtanirraa si'a tokkoon qulqullatti gadi buutanii warra duubaqqa si'a tokkoon gadi bu'an deemsa namni gadi hin buune gadi bu'an waggaa 40 isaanitti fudhate waggaa 400 isaanitti fudhate dugda duubatti indaganaa gadi bu'an eenyullee achi kaasuu kan isaan hin dandeenye. Wanjoo ulfaataa wanjoo sibiilaa kan ta'e kan morma isaanirraa cabuu hin dandeenye. Indaganaa achi keessatti gadi bu'an.
achi keessatti gadi bu'an. Biyya Gibxii kan isin ajaa'ibu Egzaabeer no waddoo Waaqayyotu jaallatee biyya Gibxii isaan kaa'e du'a jalaa isaan oolchuudhaaf beela isaan oolchuudhaaf achitti akka iddoo baqannaa isaaniif godhee dariin isaanii akka baay'ataniif kan biyya Gibxii keessatti akkas garbummaadhaan hin dhandhe biyya Gibxii achitti garbataan malee. Isa kana garbuu garbummaadhaan caccabanii mormaa citanii du'anii baqatanii nagaa barbaaddoo ta'e jedhe Waaqayyo. Nagaa barbaaddoo ta'e garbummaa kana anatu sitti fide waan ta'eef wajjin dhaqaa gurra keessan qabanii isin fuudhanii adeeman. Jiraachuu barbaaddoo ta'e. Jiraachuun barbaaddan yoo ta'e biyya kootii mana kootiidhaa dhaabadhaa falmadhaa yeroo sana ofiinuu billaadhaan isin qaluu kaan isaanii mandara keessatti ishee mandara duubaa allaattitu nyaata. Mandara keessatti billaatu nyaata. Bineensi nyaata. Dhorkan qabu garatti baatan hin qabdani. Egzaabeergin Waaqayyo garuu Ermiyaasin isa mana hidhaa keessa galchanii isa boolla keessa galchanii isa gidirsanii jireenya tammeessan du'a irraa isa oolche. Hidhaa isaanii keessatti Waaqayyo gooftaan du'a warra ormaa irraa isa oolche. Argitanii Waaqayyo jara wajjin akka hin booji'amne isa godhe yeroo jalqabaati jechuudha. Haaleluyyaa. Kanaaf sababii kanaan gadi bu'anii qulqullatii gadi bu'anii hindaganaa Egzaabeerin haasa'us. Har'a kan inni isinitti immoo otoo mul'ata waan nuti keessan seenini Waaqayyoon hindaganaa yaadadha. Waaqayyoon hindaganaa yaadatan sabni sun hindaganaa Waaqayyoon yaadatan deebi'anii Waaqayyo koo bara durii abboota keenya akka kanatti gaggeesse Abrahaamin koo akka kanatti gaggeesse yeroo inni kophaa ture koo akka kanatti gaggeesse ilma isaa Yisihaaqin koo Waaqayyo akka kanatti gaggeesse Yaaqoobiif zarii isaatiif koo Waaqayyo akka kanatti gaggeesse Waaqayyo koo akka kanatti kakuu qabaaf ture Waaqayyo koo waggaa 400 boodayyuu waggaa 400 boodayyuu kakuu hin daganne akkamitti waggaa 4 booda Waaqayyo kakuu dagachuu danda'a? Waggaa 2 nuun jedhee ture miti raajini akkamitti waggaa 2 waggaa 400 boodayyuu hin daganne waggaa 40 boodayyuu Waaqayyo saba isaa gaggeessee lafa onaa dabarsee biyya kanaan dhaalchisuun isaa noollee akkamitti waggaa 2 booddee Waaqayyo kakuu isaa dagata Waaqayyo kakuu isaa hin daganne namootatu dogoggorsiise raajota sobaatu dogoggorsiise. Kazaa barri lakkaa'ame waggaan 1 lakkaa'ame 2 lakkaa'ame 10 lakkaa'ame 12 lakkaa'ame. Ahun min maalat ጀምሮ እግዚአብሔር ረስቶናል. Bakka kana booddee akka durii miti jechuudha. Waaqayyo nu gateera. Yeroon kakuu isaa irra darbeera. Akka jedhe waggaa 2tti hin baafne ndawuu wagguun 10-12tti hin baafne. Waaqayyo nu dhiiseera. Inni kakuu inni duraa kan bara baraati jedhame sunis aanis kana booddee kan keenya miti. Yaaddoon Yerusaalemis nu ajjeeseera. Yerusaalemis diigamteetti, caccabdeetti, babbaddeerti. Karri ishii dallaan ishii manni qulqullummaan ishii gubateera iddoo dhaabbaddeetti hin jirtu. Mandarri qulqullittiin Waaqayyo yeroo hundumaa achi teenyee boonyaa achi teenyee yaannaa. Ilaalaa raajota fa'i jechuu kan akka Hisqi'eelimu Haagii fa'i ilaalaa jechuudha. Achi keessa teenyee yeroo hundumaa boonyaa yeroo hundumaa gaddinaa. Akka Daani'eel fa'i jireenya isaanii achi keessatti isaan dabarsan ilaalaa jechuu barbaade. Waa'ee biyya keenya yaadna, waa'ee jireenya keenya yaadna, waa'ee ulfina yeroo darbeetti turre yaadna, waa'ee faarfannaa yeroo darbeetti turre yaadna, waa'ee ayyaana yeroo darbe nuti keessa turre ulfina hammamii akka qabnu, Waaqayyo nu gidduutti dinqii hojjechuu isaa yeroo nan dubbadhe sagalee kootiin sagalee ani Waaqayyoon tajaajiluun namoonni fayyuu isaanii namoonni ebeluu koo ebelishitee koo maaloo koo akkamitti ayyaanni Waaqayyo sirraan hojjeta namoonni naan jedhaniin taa'ee yaada. Ulfina Waaqayyoo Yerusaalem gidduu buufate saba keenya gidduu buufate akkamitti inni kaleessa lafa onaa keessa abboota keenya gargaare dinqee lafa akkamitti galaana akka inni reessanatu nutti dhaga'ama achi keessa teenyee. Ndawum kiraara keenya fafannifne bishaan qarqara laaltuutti namoonni mee faarfannaa biyya keessanii nu faarfadhaa yeroo nuti faarfannaa biyya keenya akkamitti biyya ormaatti faarfannaa ndawum gatteenyeetuma daaraa ofitti firfirsinee mataa keenya irratti gadda keenya ibsanne malee laga kee bira ba'ee bukkee teenyee bakka jennee qaamni isaanii biyya ormaa biyya boojuu keessa jira garaan isaanii immoo biyya isaanii keessa jira yeroo biyya kana keessa taa'a jedhanitti garuu Waaqayyoon hin dhageenyitu namoonni tokko dubbiin kun anaa fi miti akkasiidha akkas jiru jechuudha namoota as hin jirre garee kana keessa hin jirreef tajaajiluu hin danda'an Waaqayyoon uuma barbaade jireenya keenya keessatti Waaqayyo hin gaddisiifne jechuu dandeenya macaafni immoo akkas jedha namni Waaqayyoon hin gaddisiifne hin dhageenye namni yeroo jiraate Iyyoob iyyuu hin gaddisiifne obboloota koo Waaqayyo Iyyoob jalqaba irratti qulqullummaa qaba. Qajeeladha. Garaan isaa qulqulluudha. Jedhee ofii isaatti ittiin qabdii taphatee kisaaraa ittiin taphate kisaaraa amma biyya keenyatti qumaara ittiin taphate Waaqayyo seexana wajjin. Garuu takka ture Iyyoob ani qajeeladha jechuu isaatiin cubbuu hojjete Waaqayyo irratti of kaaseedha.
Nuti sani qajeeladha jechuu keenyan cubbuu hojjenna malee nuti qajeelota yaadumayyuu. Waaqayyoon iddoon itti irraa kaanne jiraachuu mala garuu. Iddoon irraa kaanne jiraachuu mala. Iyyoob inni qajeelan iddoon tari'an irraa kaadhe yookiin ijoolleen koo irraa kaatantu jira jedhee taarsaa dhiyeesseera ture waan ta'eef. Kanaaf achi ta'aniitu gara tsiyoon yaadanii garaan isaanii baqaqee immoo ga'e. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በቃ ከዚህ በኋላ አያውቅም ከነ ቦዴ waaqayyo nun beeku jechuudha nu dagateera jechuudha nu dhiiseera jechuudha jechuutti ka'an jechuudha kana booddee waaqayyo akkas jedha jechuudha waaqayyo akkas jedha ana akkamittan si dagadha ana akkamittan si dhiisa akkatin sin daganneef akkan sin dhiifneef barruu koorootti si qixiradheera waan qirixii jechuudha. Barreeffama saskiriptuun barreessanii miti itti qaraxame akka taatuusa jedhanitti jechuudha akka tumaatti itti tumame barruu waaqayyoo irratti qirixamee jira maqaan eenyu maqaan Israa'el maqaan kee barruu koo irratti qirixamee jira kanaaf ati kan kooti wanti barruu koo irra jiru kan kooti yeroo baay'ee yeroo qorumsa qoramnu yeroo durii wanta akka hin irraanfanne poointii tokko barbaanne foormulaa yookiin waan akkasii barruu keenyatti caafannee galla sababni isaa qaama keenya hundumaa keessaa akka salphaatti dafnee kan arguu dandeenyu barruu keenya. Waan barruu keenya irra jiru akka salphaatti dagachuu hin dandeenyu akka salphaatti iddoo keenya dhabnu jechuudha achi keessan kaa'imoo kiisii keessan kaa'imoo kaalsii keessan kaa'imoo hin jennu waraqaa irratti hin barreessinaan barruu keenya waan ta'eef barruu keenya gal itti mul'atee deebi'a jechuudha. Yeroo hundumaa barruu koo irratti qixamtee jirta jechuun immoo sadhiqatanii namarraa ba'uu miti xaragatanii namarraa baruu miti kakuu bara baraatti qixamtee jirta barruu koo irratti kanaaf an akkamitti maqaa kee dagadha boojittu si kenne eeyye. Jireenya kee kana duraarraa buute eeyye tajaajila kee kana duraarraa buute eeyye iddoo durii hin jirtu eeyye manfasiin kee akka durii hin jiru eeyye faarfannaan kee akkasii miti eeyye jilbee kee akkasii miti eeyye garuu immoo si dagachuu immoo hin danda'u. Iddoo tokkotti harki koo mirgaa hojii koo haadhuu kan jira. Namni warri si waraanuu barbaadan ija isaaniitti of waraanuu yookiin ija isaanii mataa isaanii waraanuu. Kanaaf akkamittan si dagadha maaliif nagatte naan jetta akkamittan si dagadha ammayyuu deebitee ijaaramuu dandeessa ammayyuu ka'uu dandeessa maqaan kee stiil harka koorra jira maqaan kee harka koorratti qirixamee jira yeroo hundumaa siin yaadadha yeroo hundumaa barruun kee nama hundura jira yeroo hundumaa kellaan kee ijaarame isa otoo ati hin diigamin isa otoo ati faarfannaan dhiisine isa otoo tajaajilan dhiisine isa otoo yaadni kee sirraa wannoon hin ta'inii sana isa otoo ulfinni kee gadi hin bu'inii sanatu naaf hundura jira kellaan kee inni dhagaadhaan ijaarame ammayyuu naaf hundura jira siidaan kee naaf hundura dhaabatee jira. Nuti jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa kan yaadannuuf kan itti boonyu isa yeroo gadi buune isa yeroo hafuura irraa kufne isa yeroo haalli nuuf hin mijanne isa yeroo bitaa nutti gale isa wanti hundumtu ta'uu dide gaa'elli keenya akka yaadnu ta'uu dide manni inni binne akka yaadnu ta'uu manna bitachuu bira ga'uu dadhabne kakuu nuuf gale jenna dhaqneetti galla kakuun inni nu gale immoo isa miti dhaqnee immoo keessaa baana deemnee qulqullati warranna. Achi teenye immoo እግዚአብሔር በቃ አይልካል ነበራም jechuudha gaafsana waaqayyo sirriin turre jechuudha inni nutti dubbatame waaqayyo sirrii ture situ sirriin turre anatu sirriin turre isa nuti dhageenyetu sirriin turre kan nama nuti dhageenye sana raajii nuti dhageenye sana sirriin turre xiqsii nuti hiikkanne sana akkasumiti jireenya nuti jiraanne sana akkasumiti akka Isaayaas fa'i jedhan akka Ermiyaas fa'i jedhan malee akka Hanaaniyaas fa'i jedhanii miti akka raajiin sobaa sun jedhee miti. Waaqayyo konsekwensaa waggaa dheeran gassi deebisa sirukuta waggaa 70 kan ta'u achitti injiraan achitti sirukuu madaaraan achitti mataan si ba'a yoo abboomamuu didde izzaa hid nan jiraadha jettee achuma dhaqi achuma iddoo teessatti maal godhi fuudhi eerum nyaadhu qotadhu wayinii dhaabbadhu jedheen lakki wayinii dhaabbannu hin qotannu nyaannu fuunu neerumnu waggaa 2 bichaas gidduu jiraannaan gad jedhanatu sitti mee jedhe kaza waggaa 2 jiraata waggaa 12 jiraatan waaqayyo maal caal jedhe. Sababni isaa waaqayyo yeroo nuti dubbannu yeroo jaalalaan nutti dubbatu yeroo sagalee waaqayyo dubbatu yeroo nutti tajaajilamu yeroo raajiin nutti dubbatu yeroo dhugaan nutti dubbatamu hin dhaga'uun barbaannu amma yeroo rakkinni mataa nu naannessa yaada dhageenya amma yeroo achitti gad deebinee mataa keenya irra gaccafachaa yaada dhageenya innaa sana akka innaa sana immoo xiqsiin tokkittiin nu birqiidha nama macaafa qulqulluu hin qabne ilaalaa isin macaafa qulqulluu qabna miti nu ta'a birraa qabna miti yoo barbaanne feesbuukii yoo barbaanne guugilii yoo barbaanne waan barbaanne utaallee dhannee macaafa qulqulluu keenya dubbifanna garaa keenya keessa dhufnaan ton dhufinis yoo barbaanne jechuudha. Garuu namoonni garaa isaanii keessa macaafni qulqulluun dhufee macaafa qulqulluu sana dhaqanii xiqsii sana dubbifachuu barbaadanii macaafa qulqulluu biraan qaban yoo ta'e maaltu akka isaan mudatu ilaala yoo isin mudateera ta'e kana na mudataa ture. Yoo macaafa qulqulluun qabaatiin xiqsii sana keessa yoo dhufe amma dhaqee xiqsii sana keessa dhufe macaafa qulqulluu qo'adhu irratti keessi koo boqonnaa hin qabu nagaa hin qabu yoo nyaadhe yoo dhuge yoo waan tokko natti hin qabu bakka
Gaafa dhaqee achirraa dhaqee akkas ta'u. Namni lallaba dheebotee boo'ee gaddu jira. Lallaba dhaggeeffachuu dadhabee iddoo dhaqee dhaggeeffatu dhabee. Mana hidhaa keessa warra jiran laala. Warra boolla jalatti hidhaman laala. Isin hin quunnamne yoo ta'e. Namni keessi isaa barumsa tokko yookiin tajaajila tokko yookiin waan tokko raajii tokko dhaga'uu barbaadee hawwee keessi isaa xaaxa'ee du'e akka boroofa bishaan yaaddutti waan yaadu waan qabatu dhabee keessaa xaaxa'ee akka lafa onaa tatarsa'e jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun akkas jedha. Ani gogiinsa nan isin jedha. Namoonni natti fakkaata. Ani gogiinsa nan isin yeroo nagaa yeroo fayyaa sagalee kee hin dhageessu sagalee koo erga ta'eeti ani gogiinsa si dha'een ilaala beelan sabni kee asii fi mandara kanaa ba'ee mandara isaa kaan dhaqee sagalee waaqayyoo sittan dhagaa jedhee yeroo inni daandii irratti laabba'ee kukkufee caccabu arga jedhe. Yeroo nagaa qabnu waaqayyo dhaga'uu nu reera. Hindaganaa waaqayyo nu yaadachuu barbaade. Waaqayyo takkaan nu daganne waan nu yaadatu iyyuu hin qabu hunda'u. Nu daganne mata duree kuuseetti himne waaqayyo si beeka kan jedhudha. Mata duree baay'ee taraa kan ta'e jechuudha. Baay'ee taraa. Waaqayyo si beeka. Innaa namoonni akkana tajaajilan duratti maal yaada namni waaqayyo hin beekne hin jiramu maal akka taasa'u jedheen ijoollee ishee har'a amante ishee samuuna kana amante yoo ta'e malee namoota waggaa amma kana mana waaqayyo jiraatan waaqayyo si beeka jedhame akka tajaajilama jedhee tan taajjaba ture jechuudha. Lakkaa namni waaqayyo nan beeku jechuu danda'a jechuudha. Waggaa amma kana waaqayyo wajjin jiraate waggaa amma kana taayilee waggaa amma kana waaqayyo isa geggeesse dinqiidhaan isaan wajjin ta'e lakkaa Egzaabeer restonaal kan jedhan jira jechuudha. Waldaan waaqayyo na dagatteerti kana booddee jira. Akka dheengaddaa guddina agarsiisaa hin jiru. Waan hundumtuu asii yoon dhaqasiin yoon dhaqachiin achii yoon dhaqachiin jireenyi qochiin yoon dhaqachiin achii yoon dhaqachiin akka kaleessaa ta'an jiru lakkaa. Kaleessa akkoon akkan ture kaleessa akkoo akkasiin ture jilbeeffannaan sa'aatii 3 sa'aatiin ammane waan tokko kadhannaan akkasiidha jedhanii waa'eedhuma kaleessaa yaadaa kan jiraatan jiru. Waaqayyo garuu har'as si beeka. Akkamitti si beekaa? Gadi bu'uu kee beekaa jechuudha. Akkamitti si beekaa? Dinqii kaleessa hojjette beeka. Akkamitti si beekaa? Ulfinatti kaleessa irra turte beeka. Akkamitti si beekaa? Faarfannaaf tajaajila ayyaana waaqayyo kaleessa irra jiru already beeka waaqayyo. Ammayyuu harka kaarra jirta. 43 maal jedha? Maqaa keetiin si waameera. Abdiidhaan abdii si beeka. Ayinaawiyyuu. Taaqa halluu. Maal keen si beeka? Maqaa kee wajjinan si beeka. Maal irra jira maqaan kee? Narratti caafamee jira barruu koodatti. Akkamittan si dagadhaan? Haati mucaa hoosistuun dagatti lakki. Hin raanfatti lakki. Hinootuu fi hinootiif sirriitti baay'ee yoo gabaa dhatte wayyoo jetti. Yoo waakilil jedhe wayyoo mucaa koo jetti. Hinootuu fi hinootiif garaan ishii kan yoo ijoolleen boocce wayyoo jetti gabaa keessa dhaabattee mucaan ishii mana jira. Waan mucaan ishii boottu fakkaata. An akkasumatti eeyyee. Yoodhuma haati immoo akka carraa dagatte. Sakandii tokko jira miti yeroo qaaraa bittu haati dagachuu dandeessu mucaa. Yeroo tokko hunda'u mucaa dhumayyoo akka qabdu dagachuu dandeessu mana keessa otoo hojjettu yoo biizii taatu otoo waa jettu. Sa'aatii 24 guutuu mucaan qaba jettee yaaddu raftii yoo halkan. Innaa raftuu irra rafuu dandeessu moo hin dandeessi. Dagachuu dandeessa akka mucaan ishee jalayyuu jira. Waaqayyo garuu halkanii guyyaa harka keenya irratti hin rafu, hin dagatu, hin mugu. Harka isaarra jirra maqaan keenya. Hunda'u itti qirixame itti barreeffame iyyuu itti qirixame. Irraa waan buqqa'u miti kakuu bara baraatu waaqayyo wajjin jira. Kanaaf Egzaabeer ayinawii sin beeka. Yeroo tokko nuti yeroo cimina keenyaa yeroo baay'ee tajaajillu baay'ee ayyaana yeroo qabnu fuuldura ba'uu barbaanna. Yeroo gadi buunu yeroo cubbuu hojjennu yeroo kuufnu yeroo irraa kaannoo akka hin jiru. Waldaa sin dhandhu manatti si waaqeffannu sababni isaa Egzaabeer haaqni. Toona beekee ta'e immoo akkasan godhaa. Toona beekee ta'e immoo jireenya akkanaan jiraadhaa. Geediyoon maal jedhe? Egzaabeer kan teegaanoo loltuu jegnana. Waaqayyo toona wajjin jiraate akkamitti jireenya hin jiraadhu kanan argitamiti sawuyyee. Iddoo namni wayinii cuunfutti ani immoo goda keessatti qamadiin dhaa. Iddoo kana bubbeen hin jiru. Iddoo kana garritti naanna'an hin jiru. Sangoota naannesseen dhaa otoo hin ta'in iyyuu garritti naanna'an hin jiru. Hunda'u yookiin irraa rukuta iyyuu ta'a sawuyyee. Harkaan irraa rukuta. Waan ittiin nyaatee bulu bisibsee. Jireenya namarra jiraadhu kan otoo argitu akkamitti waaqayyo si beeka jettaa jechuu dandeessu. Anis akkanuma jireenyatti hin jiru. Garuu gaarummaan isaa malee waaqayyo gaafa kutaa kana naa kennu waaqayyo lakkaa na beeka. Dadhabbii koo na beeka. Cimina koo na beeka. Akkas jedhamti macaafni qulqulluun gooftaan Yesuus cubbuu biyya lafaa kanarraan kan hafe karaa hundumaa akkuma keenya kan ta'e qabna. Kan boo'e. Imimmaaniin kan boo'e, kan garaansaa gadde, kan gubate, kan aare, kan jireenyi biyya lafaa kun qorumsi seexanni otoo nafin dhufteessa kan qorte, beela otoo nafin kan arge, waan hundumaa arge qirraa biyya lafaa. Sababii kanaatiif maal jedhaa? Nuuf hoo'aa.
Dadhabni keenya isa galchaa. Badiin keenya isa galchaa. Raafamni keenya isa galchaa. Irraanfatamuun keenya isa galchaa. Gaafa galaanatti dhaqanii raafamaa turan gooftaan gaafa rafu. Sin galchumoo badiin keenya maal jettee rafta? Baay'ee na galcha malee indee sin baduudhaaf hin dhufne amantii keessan ilaaluuf. Amantiin qabdani maal isin? Kanaaf gooftaan qaamaaf qaama nu wajjin deemuu hin qabu obboloota koo. Waaqayyo sin beeka. Dadhabbii koo keessatti waaqayyo na beeka. Cimina koos beeka. Cimina mataa keetti hin hirkatin jedha macaafni qulqulluun. Kana jechuun maal jechuudha? Ani dadhabaadha jechuudha. Otuman cimee jiru dadhabaadha jechuudha. Otuman baay'ee lallabuu dadhabaadha jechuudha. Otuman baay'ee yaadni waaqayyoon irraan hojjetu anaa miti kan hojjete waaqayyootu hojjete jechuun danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf gaafan kufees anaa miti durumaattuu cimaan ana miti jechuudha. Waaqayyotu cimaa, waaqayyotu na dhaaba, waaqayyo na beeka. Harka isaarratti barruu isaarratti barreeffamee hin jira. Yeroo hundumaa harka isaarratti na baattatee waan deemuuf wanti na dagatu tokko. Waaqayyo sammuutti na dagatu waan jedhamu hin barroomne keessatti. Kanaaf na dagatee inni yaadaa jira taanaan sagalee waaqayyooti nama mormaa jira jechuudha. Waaqayyo akkamitti na dhiisee hin jira taanaan waaqayyo sin dhiibnee naan jedha. Na dagatee hin jira taanaan waaqayyo sin daganneera. Nan beeku bakka waaqayyo na beeka indee. Akka jiituu beekutti ana nan beeku. Akka abaaboo beekutti ana nan beeku. Ana abdiidhaan na beekaa si jiituudhaan si beekaa si abaaboodhaan si beeka. Harka waaqayyoo irratti nuti hundumtuu adda addatti qirixii adda addaatiin barreeffamne jirra. Maqaa keetiin si waameera. Meebii gaabbola mootummaa waaqayyoo keessatti maqaa abdii kan jedhu yoo jiraachuu baate natti kolfitu malee jechuudha. Na boloota koo kana sirriitti qabadhaa. Waaqayyoo si beeka. Kan inni si beeku immoo isa yeroo ati kuftee isa yeroo baddeetiin iyyuu otoo hin ta'in isa gaarummaa ati waaqayyoo fuulduratti hojjetteetiin isa ati waaqayyoof dhaabatteetiin isa ati waaqayyoof mormiteetiin isa ati ittiin qabdeetiin isa ati barsiisota sobaatiin ittiin qabdeen isa ati raajota amantoota sobaatiin ittiin qabdeen isa warra sobanii fakkeessaniin qabdeen isa kakuu siif galeen isa naati billijettee fuula waaqayyootti hojii kee hojjettee ayyaana waaqayyootti hojii kee hojjettee jabaattee cimtee kadhattee sannaa sanaatiin si beeka waaqayyo. Akkuma kana dadhabina kee beeka. Dadhabina kee keessatti immoo si gargaaruu barbaada malee achitti dhaabatee sitti kolfee harkatti hidhee poostii godhee mucayyoon kun yaadattu ishii kaleessa akkasii turte sanaadha hin jedhu. Waaqayyo gaafa ati kufte sana ati mee kaleessa akkas turte. Ati kaleessa cimtuu turte. Gaafa ati ol kaate si gadoo qabee waaqayyootu si irraan hojjechaa jira malee waaqayyo si gargaaraa jira malee ati tokko maattuu hin galtu ifii tokkitti hidhaate waan tokko irraa hafuu hin dandeessu. Waaqayyootu ibidda keessa si dabarsa. Waaqayyo galaana keessa si dabarsa. Galaanicha cufeet yookiin irra si taasisaa miti. Yookiin galaanatti akka hin galle godhaa miti. Galaanatti si galcheet yeroo ati bishaan sodaattu bishaan sodaatin si nyaatu si jedha jechuudha. Ibiddatti si galcheet yeroo ati wayyoo gubadheet lakki sin gubuu jedha. Phexros gooftaadha irran deema bakka jedhe. Kottu irra deemiti jedhe. Irra deemuu jalqabe. Sabayyee deemira. Irra deemee garuu cillit gadi baay'ee badeedha. Jennaan harka qabee keessaa baasa. Waaqayyo harka qabee nu baasuu barbaada. Waggaan isaa dheeratu 400 ta'u 70 ta'u. Waaqayyo achi keessaa nu baasa. Ittiin nu balleessuuf miti. Ittiin nu balleessuuf miti. Dadhabina keenya beeka isaaf gala. Rakkina keenya beeka isaaf gala. Gidiraa keenya beeka isaaf gala. Isaaf jiraachuuf isaa hawwuu keenya beeka. Iddoo kaleessatti akka nuti deebi'uu barbaannu beeka. Waaqayyo gooftaan nu deebisaa jechuudha. Haaleluyyaa. Waaqayyo si beeka kan jedhu irratti naasaa ture. Yeroo dhufu barumsa waldaawwanii 7 biyya Aasiyaa yookiin Eeshiyaa Gireetar Eeshiyaa hin jedhu kan kun Eeshiyaa fi xiqqoo jedhu namoonni keessa isaan jiran qo'anna. Kanaaf wanta nama tajaajilaa ture akka waldaatti akka giruuppitti jechuudha yookiin akka dhuunfaatti dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaan jechaa turee fi waldaa jechuun mataan keenya nuti nama dhuunfate waan ta'eef jechuudha. Waldaa Kiristoos yoo jenne anis dhuunfaa kootti waldaadha walitti qabamni keenyas waldaadha. Kanaaf waldaa keenya keessatti akka waldaatti yoo ilaaltan waaqayyo waan nu yaadatee jirutti fakkaata eeyyee baay'ee gaariidha. Akkuma kanatti itti fufuu waaqayyo dhaga'uu qabna. Waaqayyo waan nu dagate nutti fakkaachaa jira. Waaqayyo guyyaa nuuf qaba. Gonkumaa nuyi dagachuu hin danda'u. Nutu gadi bu'ee jira. Waaqayyo immoo gadi bu'uu keenya dadhabuu keenya hin beeka nu kaasa. Haaleluyyaa. Malee akka namootaa quba nutti qabee achi muka kolfaa nuun godhatu jechuudha. Wayyo mucaan sun dheengadda ishee akkas turte sanadha jedhee feesbuuk irratti sheerii nuun godhu tiiktook ittiin nuuf hin hojjetu waaqayyo. Waaqayyo achi nu kaasuu barbaada. Akka nuti of yaadannu bal. Yaadatan Yerusaalemii yaadatanii wayyoo yeroo gara kee yaannu gara dhabne wayyoo guyyuun gaaf tokkollee dha Yoonaas.
አንድ ቀን እንደውም እግዚአብሔር guyyaa gaaf tokko mana waaqayyootti argamee ani waaqeffachuun danda'a bakka jedhe lafa jala taa'ee qurxummii keessa taa'ee akkas jedha. Bakka utoon asumaa keessaa ba'ee guyyaa gaaf tokkitti fuula waaqayyoo dhaabadhee mana qulqullummaa keessa dhaabadhee waaqeffadhee akkam natti tola jedhe. Akkas nama yaachisa gaafa gadi bu'an gaafa jireenyi namaa nama harkaa bade gaafa ayyaanni namaa akka durii ta'uu didu gaafa wanti yaada wal qixxaachuu dida anti qanuun እግዚአብሔር ፊት ቆሜ akkasitti waaqayyo akkan gaafa yeroo jalqaba faarfachaa ture sana tajaajilaa turetti ayyaanni koo hojjechaa turetti jireenyi koo hundumtuu wal qixxaachaa turetti namoonni hundumtuu bakka ishii malee isa malee tajaajila isaa malee naan jechaa turetti akka itti deebi'uu qaba jennee gaafa nuti yaadnu waaqayyo nuuf deebi'a waaqayyo deebisee nu ijaara jechuudha waaqayyo isa gaaf sanaarra ulfina nutti godha jechuudha. Waaqayyo kakuun Israa'el wajjin gale kan bara baraatu akka inni jijjiiruu hin danda'u. Waan godhan hin qabu. Ani iyyuu otoon barbaade nan jijjiira gin hin danda'u. Waaqayyo kakuun wajjin gale eenyuyyuu jijjiiruu hin danda'u. Gadi bu'uu qabna, ol ba'uu qabna, raafamuu qabna, bishaan keessa darbuu qabna, galaana keessa darbuu qabna, ibidda keessa darbuu qabna. Garuu gooftaan Daani'el wajjin ibidda keessatti buloota sadan sana wajjin. Hiriyoota Daani'el wajjin ibidda keessatti mul'ate nuyi ibidda keessatti nu wajjin mul'ata malee ibidda keessatti hin darbatamne nuun jedhee nu rakkisu. Gooftaan Daani'el wajjiniin leenca akka inni boraafatu leencota wajjiniin wajjin mul'achaa ture malee leencotatti akka hin darbatamne hin goone. Kanaaf jireenya keessa darbinutti waaqayyo nu beeka eeyyee maqaan keenya harka isaarra jira fakka ga'aadha inni kun yoo barbaade nu ajjeesu yoo barbaade nu balleessu waaqayyo gooftaan nu jiraachisa waan ta'eef. Kanaaf kutaawwan macaafa qulqulluu keessatti mul'ata Yohaannis wajjin wal qabatan mul'ata Yohaannis boqonnaa 1-2 keessa warra jiran waldaalee kiristaanaa sana boqonnaa 3 wajjinis hin ilaallaa jechuudha. Waldaalee kiristaanaan torbanii yoo gooftaan jedhee torbanii waldaa tokko ilaaluu yaadna waaqayyo gooftaan wajjin ta'a. Amma zuumiin natti ga'a waan jiruuf ta'ee lafa asuma irratti hin dhaabaa. Mul'ata Yohaannis irratti har'a Efesoon irratti hin xiyyeeffadhee ture. Garuu ergaan keessa kufa waan tureef gara sanatti otoo hin darbin waaqayyo asirra akkam turu waan nu gargaareef galanni isaaf haa ta'u maqaan gooftaa kan ulfaataa ta'u. Ennuma nuti isa yaadannetti nu yaadachuu kan danda'u haaleluyyaa kan nu dhiifne kan nu buufne bakka kan yeroo nuuf kennu baddeerta dadhabdeetta kufteetta achii kan gadi nu dha'ee nu balleessin haaleluyyaa galanni isaaf haa ta'u maqaan isaa eebbifamu waaqayyo isinii wajjin haa ta'u kanaan jajjabaadhaa eebbifama walis jajjabeessaa yeroo itti aanu waldaalee torban mul'ata Yohaannis keessa jiran sana waliin ilaalla sana keessatti waldaa akka waldaa koottani maal fakkaata namoonni waldaa garaagaraa keessa dhuftan yoo jiraattan akka dhuunfaa kootti immoo jireenyi koo maal fakkaata akka gaa'ila kootti immoo manni koo maal fakkaata haati manaan koo abbaan manaan koo maal fakkaata hiriyaan koo maal fakkaata maatiin koo maal fakkaatu jennee achi keessatti ilaalla waaqayyo si beeka kan jedhu mul'ata Yohaannis keessaan baafadhee ture akkamitti akkan Isaayaas keessa deemaa ture hin beeku malee gooftaan sana eebbisu dubbisee xiqsi tokkitti dubbiseen xumura mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 keessaan kan waldaa Efesoonii fi ergaan kwaadhaa kana ture achiran ture waldaa Efesoonii fi isa tajaajilame isa ergamaa waldaa Efesoonitti isa kenname dubbisa gara waldaa Efesoonitti ergaan kun kan isa harka mirgaatiin urjoota torba qabee baattuu ibsaa torban gidduu deddeebi'uuti jedha akkas jedhii caafii jedheen shii kana dubbisee tan xumura ergichi hojii kee wanta itti dadhabdu obsaan danda'uu kee namoota hamoota immoo calluma jettee akka hin dhiifne warra ergamoota otoo hin ta'in ergamoota ofiin jedhan qortee ilaalte sobduu ta'uu isaanii akka argite ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettee akka baattu kanas akka hin dadhabin ani beeka. Cimina kee hundumaa beekaa jechuudha hiikansa. Inni itti aanu lakkoofsa 4 gin aandi nagar garuu waan tokko waan sirratu jira tokko jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu keessatti argadheera. Kanaaf maal gochuu qabda furmaanni isaa maalirraa akka turte akka kufte kana yaadadhu kufteerta bakka waan baay'ee jabina qabda eeyyee gin waan irraa kufte qabda waan kufte kana yaadadhu aastaa'u yaada garaa kee geeddaradhu furmaanni isaa kanaadha. Yaada garaa kee geeddaratta yoo ta'e iddootti deebita iddoottan si deebisa sin dhaaba si beeka dadhabina kee beeka cimina kee beeka hin geeddarattu yoo ta'e immoo maalan si godha sittan dhufa hima xaabbi shaalloo hima xaabba haalloo siifan dhufa osoo hin ta'in sittan dhufa maalan godha baattuun ibsaa keetii iddoo keetii buta gaafa baattuun ibsaa si jalaa butamtu yeroo darbe waa'ee fa'aa qo'achaa turre baattuun ibsaa innaa si jalaa cufamtu maalan godha
dukkana taataa jechuudha jireenyi. Otoo cimina amma kanaa qabduun dadhabina tokkitti jaalala qabduun baattuun ibsaa kee iddoo dhaabbatamu. Yeroo sana immoo akkas taate. Garuu immoo wanti nani gonkumaa hin daganne barsiisa sobaa sanan jibbu atis hin jibbita. Haaleluyyaa.